Hallelujah, nan faarfadha waaqayyoo koo, nan faarfadha waaqayyoo koo. Mallaan kunee, maal naalanee, baay'ee na fuule molmaa guddaasaa, kanaafan faarfadha. An maqaasaa, kanaafan faarfadha. An maqaasaa. Hallelujah, nan faarfadha waaqayyoo koo, nan faarfadha waaqayyoo koo. Mallaan kunee, maal naalanee, baay'ee na fuule molmaa guddaasaa, kanaafan faarfadha. An maqaasaa, kanaafan faarfadha. An maqaasaa. Hallelujah. Galanni guddaan waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u, ulfinni bara baraan teessoo isaa irratti haa ta'u. Waaqa gaarii gana, waaqayyo amanamaa, waaqayyo naman ganne, naman dhiisne, naman irraanfanne, bara baraan maqaan isaa haa eebbifamu. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u, saba waaqayyoo warra ergaa kana dhaggeeffatan hundumaa fi guyyaa har'aa waaqayyoon galateeffachuudhaaf oolmaa guddaa waaqayyo jireenya koo keessatti naaf oole sana dhugaa bahuudhaafan yeroo kana dhufee egaa waaqayyo irratti ulfaatu. Maybe nama tokkoof jajjabina, nama tokkoof humna, nama tokkoof ce'umsa, nama tokkoof abdii taa'eetanii malee waaqayyo akkasumattiin jireenya koo keessatti kanarraa anne. Wanti waaqayyo jireenya koo keessatti godhee nama kaaniif immoo fayyina. Nama kaaniif immoo dhuga ba'umsa, nama kaaniif immoo jajjabina. Kanaaf isa dinqii waaqayyo godhe kananii dhugaa ba'uu barbaade. Waaqayyo Jaanuwaariin kuni waggaa 8ffaa itti waaqayyo kaansarirraa bilisa na baase. Namni kaan beektu ta'a, kan immoo hin beektan ta'a. An nama ayyaana waaqayyootiin jiraatudha. Nama gargaarsi waaqayyoo baay'ateef, nama fayyisuu waaqayyoo jireenya isaa irratti raa'ate. Ayyaana waaqayyootiin nan dhagaye. Isan dhugaa isiniif baaga. Maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Faarsaa 50:23 irratti akkas jedha. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessuu ulfina anaaf hin kennaa'edha. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessuu ulfina anaaf hin kennaa. Hallelujah. Ulfina eenyuuf kennaa? Ulfina waaqayyoof kenna. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu. Kanaaf waaqayyoon guddiseen galateeffachuu barbaada. Isinis waaqayyoon naa galateeffadhaa. Waggaa 8ffaa bilisa ba'uu kootii. Waaqayyo ganaa na jiraachisaa. Ganaan jiraadhaa. Dhugaa kana ganaan labsaa. Ganaa waaqayyo wanta jireenya koo irratti akeeke fiixaan baasa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa faarfannaa daawwitiinan dhuga ba'umsa koo jalqaba. Innis faarsaa 118 irraa kaaseen dubbisa. Waaqayyo gaarii waan ta'eef, gaarummaan isaas bara baraan waan jiraatuuf isaaf galata galchaa'edha. Waaqayyo maal waan ta'eef? Waaqayyo gaarii waan ta'eef. Waaqayyo waaqa mudaa hin qabne, waaqa araarrisaa guddaa waan ta'eef, waaqa gaarummaansaa guddaa isa ta'e kana waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaansaas bara baraan waan jiraatuuf fedha. Hallelujah. Bara baraan jiraata gaarummaan waaqayyo. Gaarummaa waaqayyo jireenya keenya keessatti argineera. Kanaaf isaaf galata galchaadha. Achis duwwaatti hin dhaabanne Daawit. Sabni Israa'eelidha. Saba Israa'elii waam. Sabi Israa'el gaarummaan isaa bara baraan in jiraata haa jedhuedha. Ani immoo har'a sabi koo, sabi na dhaggeeffattan, gaarummaan waaqayyoo bara baraan in jiraataedha. Hallelujah. Gaarummaan waaqayyoo bara baraan jireenya koor, gaarummaan waaqayyoo bara baraan mana koor, gaarummaan waaqayyoo bara baraan gaa'ila koor, gaarummaan waaqayyoo bara baraan fayyaa koor, nagaa koor, ijoollee koor hin jiraataedha. Gaarummaan waaqayyoo bara baraan hin jiraata. Itti fufuumee akkas jedha. Manni Aaroon gaarummaan isaa bara baraan
injiraata hajjedhuedha. Haalleluuyaa. Achitti duwwaatti nafne manni Aaroon gaarummaan Waaqayyo bara biraan injiraata hajjedhuedha. Manni tokkoon keessanii gaarummaan Waaqayyo bara biraan injiraata hajjedhu har'a. Haalleluuyaa. Warri Waaqayyoon sodaatan gaarummaan isaa bara baraan injiraata hajjedhanedha. Warri eenyuun sodaatan, warri nama sodaatan hin jenne, warri wanta itti dhufu sodaatan hin jenne, warri Waaqayyoon sodaatan kan nuyi sodaachuun nurra jiru Waaqayyo isa jiraataa duwwaadha. Kan nuyi sodaachuun irra jiru inni jabaata ta'e, isa nu sodaachisu irra jabaa inni ta'e, isa nu sodaachisa isa humnan qaba jedhe nutti aadatu sanarraa inni jabaa ta'e, inni humna qabeessi sun Waaqayyo gaarummaan isaa bara baraan injiraata waan ta'eef inni bara bara gaarummaa Waaqayyo bara baraan jiraata hajjedhu manni Aaroon jedhe. Warri Waaqayyoon sodaatan gaarummaan isaa bara baraan injiraata jedhan. Warri Waaqayyoon sodaatan. Ani rakkina koo keessatti Waaqayyoon na waammadhe, inni immoo in dhowwaate iddoo bal'aattis na baaseedha. Waaqayyo gara keenya erga ta'e, Waaqayyo gara koo erga ta'e ani sodaadhuedha. Maaltu gara koo erga ta'e? Waaqayyo gara koo erga ta'e ani sodaadhu. Waan natti dhufu hin sodaadhu. Dhukkuban sodaadhu. Ergaa diinaan sodaadhu. Hin sodaadhu maaliifi Waaqayyootu gara koo jira. Inni naa wajjiniin jiru isa alaa na doorsisu sana caala. Inni naa wajjiniin jiru dhukkuba caala. Inni naa wajjiniin jiru gidiraa caala. Inni naa wajjiniin jiru rakkina caala. Inni naa wajjiniin jiru ergaa diinaa caala. Waaqayyo gara koo erga ta'e ani hin sodaadhu. Waaqayyo na gargaaruudhaaf gara koo erga ta'e an gammachuudhaan warra na jibban of jalatti nan ilaalaadha. Waaqayyo na gargaaruudhaaf gara koo erga ta'e darbatamuu itti fufee 13 irratti akka jedhaga. Darbatamuullee akkan kufutti darbatameen tureedha. Darbatamuullee akkan kufutti darbatameen ture. Waaqayyo garuu na gargaareedha. Haalleluuyaa. Kana dhuga ba'umsi koo akkan kufutti na darbatee ture diinni koo. Akkan badduu ba'utti, akkan lammaffaa ol hin kaanetti, akka jireenyi koo biyya lafaa kana keessaa dhibamutti na darbatee ture diinni. Waaqayyo garuu na gargaare. Waaqayyo garuu harka isaa na jala qabe. Waaqayyo garuu na oolche. Haalleluuyaa. Na oolche Waaqayyo, inni na gargaare Waaqayyo bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Akka maal ta'utti darbatameen ture, akkan kufutti na darbatameen turedha. Diinni keenya yeroo nu darbatu akka nu bitintirree hafnuuf miti. Akka nu kufnuuf, akka nu lafaa hin kaanetti nu darbata diinni. Garuu Waaqayyo inni nu gargaaru. Waaqayyo yeroo hundumaa inni harkisaa yeroo hundumaa ijoollee isaa eegu nu wajjiniin jira, nu gargaara. Qabee nu hirkisa Waaqayyo. Anaan qabee na hirkiseen arge Waaqayyo. Kanaaf anarra jira saba Waaqayyo. Waaqayyo humna kootii, faarfannaa kootii, inni fayyina koo anaaf ta'eeraadha. Waaqayyo maal kooti? Humna kooti Waaqayyo. Humna kooti Waaqayyo. Faarfannaa koo anaaf ta'eeraadha. Waaqayyo faarfannaa kooti. Bara baraana ulfaatu. Inni humna kooti, inni jabina kooti, inni nagaa kooti, inni fayyaa kooti, inni jireenya kooti inni Waaqayyo wanta hundumaa kooti. Galanni isaaf haa ta'u. Sagaleen gammachuu kan moo'ichaas godoo warra qajeelotaa keessatti hin dhaga'amaadha. Sagaleen gammachuu, sagaleen moo'ichaas godoo warra qajeelotaa keessatti hin dhaga'ama. Harki Waaqayyo inni mirgaan aangoodhaan in hojjetaadha. Sagaleen gammachuu, sagaleen moo'ichaas. Seexannii bowwaannaa keenya, seexannii boo'icha keenya dhaga'atuun ta'in, seexannii diiyaabiloos. Ergamaan sun inni hamaan, ergamaa hamaan sun sagalee gammachuu, sagalee moo'ichaa mana keenya keessaa dhagaa. Haalleluuyaa.
Sagalee gammachuun dhageessisa har'a mana koo keessaa. Sagalee galataan dhageessisa har'a seexanni hadhaaru diinni koo boba'u ani immoo Waaqayyo koo nan galateeffadha. Isa fayyina anaaf ta'e sanan galateeffadha. Sagalee gammachuutu jedha. Sagaleen gammachuu sagaleen moo'ichaas godoo warra qajeelotaa keessatti hin dhaga'ama. Harki Waaqayyo inni mirgaan aangoodhaan hin hojjeta jedha. Haaleluyyaa. Maaliin hojjeta harki Waaqayyo? Aangoodhaan hojjeta. Aboodhaan hojjeta. Du'a irratti aboo qaba. Dhukkuba irratti aboo qaba. Rakkina irratti aboo qaba. Waan hundumaa irratti aboo qaba harki Waaqayyo. Anoo hin du'u nan jiraadha. Anoo hin du'u nan jiraadha. Anoo hin du'u nan jiraadha. Gochaa Waaqayyo koos tokko tokko nan himadha. Naman gammachiisu. Haaleluyyaa. Anoo hin du'u nan jiraadha Daawit. Daawit wanta baay'ee keessa darbeeti kan inni faarfannaa kana faarfatu. Harka Waaqayyo argee, harka fayyisuu Waaqayyo argee, harka oolchuu Waaqayyo argee, harka gargaarsa Waaqayyo arge Daawit jireenya isaa keessatti. Wanta baay'ee irraa isa oolche, bineensa irraa isa oolche, hamoota irraa isa oolche, du'a irraa isa oolche, eeboo isaa ol irraa isa oolche. Kanaaf waan itti Waaqayyoon galateeffatu harka Waaqayyo argee Waaqayyoon faarfata. Harka Waaqayyo argee Waaqayyoon galateeffata. Maaliif Daawit du'a baay'ee itti dhufa keessaa Waaqayyo isa oolcheera. Maalidha? Ani hin du'u jedha. Abdii kutadhu sana ajjeesuuf yaaddu. Abdii kutadhu anoo hin du'u. Anoo nan jiraadha. Gochaa Waaqayyo koos tokko tokkoon nan himadha. Ganaan jiraadhe gochaa Waaqayyo dubbadha. Ganaan jiraadhe oolmaa Waaqayyo ganaanaaf godhu dubbadha. Haaleluyyaa. Radiyyaa lama gaandoo. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo jabeessee na dhaabeera. Garuu du'atti dabarsee ana hin kennineedha. Waaqayyo maalidha? Waaqayyo jabeessee na dhaabeera. Garuu du'atti dabarsee nan kennine. Waaqayyo du'atti nan kennine obboloota koo. Waaqayyo badiisatti nan kennine. Waaqayyo du'arraa na hambisee har'aa nama Waaqayyoon nama hojii Waaqayyoo nama gaarummaa Waaqayyoo dhugaa ba'u na godhe Waaqayyo. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan isaaf haa ta'u Waaqayyoof galanni. Egaa namni har'a abdii kutannaa keessa jirtu. Har'a namni dhukkubaan qabamtee jirtu kaansarii yoo ta'e dhukkuba kamiin illee qabamtee yoo jiraatte. Waaqayyo abdii namaati. Abdii keeti Waaqayyo. Waaqayyo si kaasa. Haaleluyyaa. Waaqayyo harka kee mirgaa qabee ol si kaasa. Diinni akka si kuffisutti si darbachuudhaaf dhukkuba kana sitti darbate ta'a. Waaqayyo garuu si gargaara. Waaqayyo garuu moo'icha siif kenna. Waaqayyo garuu si wajjin jira. Haaleluyyaa. Inni hundumaa gararraa ta'e. Inni si dhiphisaa jiru gararraa ta'e. Inni dhukkubatti ittiin dhiphachaa jirtu gararraa ta'e. Waaqayyo qabee harka kee ol kaasa. Haaleluyyaa. Waaqayyo si doorsisu irratti moo'icha siif kenna. Haaleluyyaa. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo Daawit har'as Waaqayyo keenya. Waaqayyo kun du'arraa na hambisa har'as Waaqayyo keeti. Seenaa miti kan nuyi dubbannu. Dhugaa Waaqayyo, gaarummaa Waaqayyo, hojii Waaqayyo isa aangoo qabeessa sana dubbanna. Daawit isa dubbate. Daawit gochaa Waaqayyo jireenya isaa keessatti hojjete godhe argee dubbate. Anis har'a Waaqayyo isa jireenya koo keessatti hojii guddaa hojjete. Isan arge. Isan dhagaye duwwaa miti. Isan arge. Jireenya koo keessatti isan arge sanan dhugaa ba'a. Innin dhugaa ba'u kun immoo siif fayyina ta'a. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa kadhadheettanii gara dhuga ba'umsa kootti darba. Guddaan si galateeffadha yaa Waaqayyo. Gaarummaa keetu guddaadha. Oolmaa keetu guddaadha. Ati Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan kee bara baraan hin jiraata. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Anaan keessa dabarsitee si arge Gooftaa.
yaa waaqayyo keessa na dabarsiteen si arge yaa waaqayyo sin kadhadha amma warra kana keessa darbaa jiraniif amma yaa waaqayyo warra dhukkubaan qabamanii jiran dhukkuba kamiin iyyuu yoo ta'e warra siree irra jiran warra si waammachaa jiran kaansariidhaan yoo ta'e amma waaqayyo gooftaa sin kadhadha harki fayyisuu keetii isaaniif qaqqabu harka fayyisuu keetii isaaniif diriirsi yaa waaqayyo aboon dhukkubaa kun jireenya isaanii keessaa kan rukutame haa ta'u humni dhukkubaa kun jireenya isaanii keessaa kan rukutame haa ta'u humni du'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin ergaan du'aa jireenya isaaniirraa kan rukutame haa ta'u. Mara Yesus Kristos maqaa Yesus Kristos nama Naazreetiin aangoon du'aa kan cabe haa ta'u humni du'aa kan rukutame haa ta'u humni dhukkubaa maqaa Yesus Kristosiin jireenya namoota kana keessaa kan rukutame haa ta'u. Mara galaba diana magandora kroba dina magaya li rama ida na magando proska ida na magaya ikroba ida skela dia magando plorla dina magaya maqaa gooftaa Yesuusiin ergaan seexana ergaan diiyaabiloos dhukkuba baate inni adeemu balaa baate inni adeemu du'a baate inni adeemu maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota kanarraa kan ifatame haa ta'u namoota kanarraa kan rukutame haa ta'u fayyisuun isaaniif fayyisuun waaqayyo isaaniif haa ta'u fayyinni isiniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin fayyinni mana keessaniif haa ta'u fayyinni jireenya keessaniif haa ta'u gooftaa koo galanni siif haa ta'u waaqayyo dhuga ba'umsa kanaan gara jireenya namaa dhaqe dhuga ba'umsa kanaan jireenya nama tokko lafaa kaase dhuga ba'umsa kanaan abdiin nama tokko haa jajjabaatu abdiin nama tokko haa haara'u waaqayyo siin abdiidhaan eeggachuun isaaf haa ta'u nama kanaaf waaqayyo galanni siif haa ta'u bara baraan maqaan kee haa eebbifamu ulfinni hundumtuu siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosii haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu kallattiidhaan dhuga ba'umsa kootin darbagaa 2014 juunii keessaa isa durayyuu akka garaacha kootu na dhukkuba ture. Ani gaa waan isaan barree garaachuma na dhukkuba jedheetanii wanta baay'ee nan liqimsaa nan dhugaa wanta garaacha koo fayyadu. Nagargaaredhe wanta nagargaaru hundumaa nan godhan ture hundumaatu hin ta'ini hamman danda'e nan godhan ture garuu wanti tokko natti fooyyessuu hin dandeenye ittuu natti caalaa adeeme achumaan Julaay keessaa Juunii keessaa mana wal'aansaa gaafa naqu dooktartiinii xinnoo immoo akka qoma koo keessa na waraanu sin godha. Isa sitti meeraa gaafan isa ittimu X-ray na kaasuu barbaaddee yaada see kaaftee qoricha kana liqimsiitii ji'a tokko eegiitii kottuu naan jette. Yoonni sitti fooyyessuu baate kottuu jette qoricha sana nan liqimsee qorichichi homaayyuu natti fooyyessuu hin dandeenye kanatti natti fooyyessuu hin dandeenye. Gidduu ji'a tokko kana keessatti gaa yeroo amman qoricha kana liqimsaa jirutti wanta akka dhiitaa wayin morma koo gara kanarratti mallattoon isaan argamaa asirratti argeetanii waan isaa wal'aalee isa booddee garuu mallattoo adda addaan jireenya koo irratti arguu jalqabe. Yeroon isteersii xinnoo seellee ol ba'u yeroo xinnoo isteersiidhuma waan qabu ol ba'u hafuura nukutuutti ka'e. Halkan immoo baay'ee na dafqisiisa. Hamma wayyaan uffadhu jiidhuttitu na dafqisiisa ture. Kanarratti na dafqisiisaa peeniin qabaa halkan nan aadaa an akkan aadaa yeroo hin beeku ture. Garuu halkan immoo nan aadaa peeniin qaba waan ta'eef. Kana booddee erganii natti fooyyessuu dideen deebi'een mana wal'aansaa dhaqe. Gaafan mana wal'aansaa dhaqu mallattoon jireenya koo irratti argu kananii dooktarii biraadha kan hin deebi'ee arge mallattoo kanani dooktarii san bira dhaqetti nan hime. Hafuura na kutaa peeniin qabaa
na dadhabsiisaa jedhee gaafanitti immoo x-raytti na erge. X-ray ka'eetanii utuma nachi taa'ee eeguutu rizaaltiin x-ray sanaa deebi'ee dhufee doktarichi gidduutti bahee ture deebi'ee dhufee x-ray kee ilaaleera dhiita guddaa maas dhiita guddaatu seentimeetirii 10 kan ta'u laphee keerra jira naan jedhe. Laphee keerra jirannaan baay'een na'ee yeroo sanatti maal ta'uu danda'a kun kaansarii ta'uu danda'a kaansarii malee maal ta'uu danda'a jedheen baay'een yaadda'ee baay'een na'ee garuu jedhe kanaan homaa gochuu hin dandeenyuti CT iskaanii ka'u sirra jiraata CT iskaanii sanarraa kaanee wanta godhamuun irra jiraatu CT iskaanii rizaaltii isaa ilaallaa naan jedhee amma CT iskaanii ka'uudhaafi qaxaroon qabadhee CT iskaanii sana ka'ee qaxaroo qabadheetanii gidduu sanatti garuu dhaqee ilaaluu hin barbaanne. Rizaaltii sana dhaqee baruu hin barbaanne maaliifii tokkoffaa yeroo sanaa waldaan keenya konfiraansii addunyaa hoostii gooti turte. Innis akkan garaa guutuudhaan wanta sana irratti hirmaadhu hin barbaadan ture. Inni tokkos jira inni gara biraan immoo biyya dhaquudhaaf ijoollee fuudhee biyya dhaquudhaaf tikeetii kutadhee jula akka konfiraansiin keenya dhumeenii borumtiisaa biyya dhaquudhaafanii guyyaa 2 booddee jechuudha sagantaan sanbatarra dhumaa. Ani immoo facaasaa deemuudhaaf qophaa'een jira waan ta'eefi deemsi koo sun akka inni hafu hin barbaanne. Kanaaf dooktarii sana deebi'ee arguudhaafi dhaqumoo dhaqee ilaalumoo appointmentii qabadhumoo dhiisusa jedhu wajjin wal'aansoo wal qabaatanii tuman jedhu baqa maaliifan hin baruu yoon baree san shakke kana ta'ee biyya yeroo naqu mana sagadaa dhaqeen akkanaa kadhachiifadhaa jedheetanii appointmentii erga konfiraansiin waldaa dhumee sanbatarra dhumee dafinootti appointmentii qabadheetanii facaasaa immoo guyyaa nuyi deemnudha jechuudha. Kanattanii deebi'ee dooktarii bira dhaqee gaafa konfiraansiin keenyas dhumee baay'een nan jeeqaman ture guyyaa konfiraansii sanaa maal ta'inna laata yookaan sirrii ta'e maal isa jedhuuni yaadi koo jeeqamaa ture garuu waaqayyo na gargaaree nan hirmaadhee nan deebi'ee dooktarii biratti gaafan deebi'u CT iskaanii rizaaltii koo ilaalee ammasii maasii guddaatu qoma keerra jira yookiin limfoomaa ta'uu hin danda'a yookiin kana ta'uu hin danda'a. Kanaafi achi duwwaarras miti morma keerras karaa lamaanuu jira inni qoma keerraa seentimeetirii 10 inni morma keerraa immoo seentimeetirii 2 asi babba'aa jira anna onkoolojii dooktarii kaansarii ilaaluu sirraraataa appointmentii qabadhuu naan jedhe. Achumaaniin anoo borii biyyan deemaa ji'a tokkoo fi Itoophiyaa dhaquuf boriin deemaan jedheen. Egaa dhiifamanaa godhii oduu gaddisiisaa kana sitti muu kootii fi yerootii vakeeshinii dhaquuf jettu kanatti dhiifamaa garuu onkoolojii dooktarii ilaaluu sirra jiraataa naan jedhe. Achi taa'een murteesse isa kan x-ray sanas nama tokko wajjin sheeriin goone abbaa manaa kootti himne ijoollee kootti himne nama tokkotti iyyuu hin himne. Achuma taa'een baqa nan gadde. Baqa waan baay'eetu yaada koo keessa dhufee ijoollee koo maal ta'usa jedhu yaade wanti baay'een intini ta'e waa'ee ijoollee kootiiti malee waan biraa miti. Ijoollee koo maaltu ta'u ijoollee koo maaltu guddisa ijoolleen koo haadha malee guddatu jechuudha jedhu yaade. Amma baqa carraa'an qabu ijoollee koo fuudhee biyya dhaquuf carraa'an qabu kanuma waan ta'eefi nama tokko wajjin sheeriin godhu bor biyya nan deemadheen achuma taa'een murteesseetanii
wanta informationii baay'ee printii godhee naa kennee ture. Isas fuudhee galeen amma gaa nan fakkeessaa nan kolfaa nan gammadaa akka waan tokko hin taanetti garuu nan deema boreedheen murteessee isa natti kennees informationii sana hundumaa nan dhossee galee wanta nu qaqqajeelfachuun narra jiraatu hundumaa qaqqajeelfadheetanii nama tokkotti tuun himin biyya nan deemee jechuudha. Biyyan naqe jeeqama kana keessatu jiru bakka akka barbaade naa godhu Waaqayyo garuu carraa Waaqayyo naaf kenne kana amma jira carraa koo kanatti maa'ee bahin ijoollee koo fuudhee biyyan naqeedheetan nan deemee Finfinnee geenyee akka isaan biyya keenya goda dhaqan hin barbaadee ture. Kanaaf Finfinnee geenyee guyyaa 4 booddee gara Dambidollootti gadi buunee ijoollee fuudhee Dambidolloo geenyee amma gaa simtamiin koo jiraa na dadhabsiisaa deemsa badaan danda'u yoon baay'ee deeme afuura na kutaa achi geenyee sagantaa wayii harmeen koo qopheessanii sagantaa sanarra namni tajaajilu dhufee tuma kadhatuutu seexanni jedhe diinni mana keessan fuuldura dunkaana dhaabuudhaaf mana kana gaddisiisuudhaaf qophaa'ee jira. Waaqayyo garuu dabarsee ittiin kennu Waaqayyo garuu gidduu galeera kan jedhu dubbate. Daganaa immoo anaanii waan itti namatti namni wanti si yaaddessaa jiru jira. Yaadda'inii akka jedhee Waaqayyo natti dubbate waan baay'ee natti dubbate Waaqayyo hunda isaayyuu yaadachuudha baadhee garuu ergichi waan akkasiiti. Amma gaa jajjabaachuu Waaqayyo argeera jechuudha bakka jedheetanii nan jajjabaadhes tuma jajjabaadhus immoo bakka abdii kutannaanis immoo jira. Nama tokkotti sinimnee harmee kootti sinimnee guyyaa 5 achi turree. Guyyaa 5 achi turree badaagaa olii gadi deemuudhaafi nan deema garuu afuura na kutaa na rakkisa ture. Guyyaa 5 achi bullee gara Finfinneetti ol deebinee torban lammaffaa yeroo ta'u baay'ee inni morma koorraa baay'ee dhiita'utti ka'ee mul'ata ture. Na gaafatti turte obboleetti koo maanni kuniin naannoon beekuun jedheen. Nana argumoo kan dhukkubuu maal taate nan garaachuma kun na dhukkuba malee homaa miti. Mana qorchaa mana sagadaan dhaquu barbaadan mana sagadaa tokkotti nageessuutti ka'anii isa booddee torban sadaffaa gaafa ga'u garuu baay'ee natti hammaachaa dhufee peeniin qabaa halkan yoon taa'e malee rafuu hin danda'u na qofaasisuutti ka'ee peenii gogaa hundumtuu arguu. Hundumtuu amma akkan dhukkubu beeku maal taate garaachan na dhukkuba. Amma baay'een tini jedhee maaliifii blood pressurein koo baay'ee ol ka'ee heartbeatiin koo baay'ee ol ka'ee hin hollata ture lapheen koo akka kana sirriitti rukutu naggalumoo asitti du'uuf hin jedhaa ijoollee kana asitti dhiisee hin galamoo maalan godhaa isa jedhuun yaadaan ture baay'ee yaadaan ture. Gidduuttitu mana sagadaa tokko nageessanii nannaqee namni tajaajilu kuni achi as na waamee eessaa dhuftetii naan jedhe. Ameerikaadhaan dhufeen jedheen kottuu naan jedhe gaafa naquu wanta si sodaachisu waan ati namatti himnee jiraa jedhe. Innis immoo mudhii keetii ol jiraa jedhe. Seexanni mana keerra jireenya kee jalqaba jireenya amantii keetii rukutuudhaaf ittiin aanee immoo jireenyuma kee bal'eessuudhaaf dhufee. Dhuguma immoo baay'ee wal'aansoon qaba ture jireenya amantii kootii akkan hin kadhanne kadhachuu badaan danda'u gidduudhumatti kadhachuu hin danda'u sagalee waaqayyoo dubbifachuu hin danda'u. Yoonnan kadhadha jedhee afaan koo banachuun hin danda'u. Yoonnan kadhadhe sana halkan guutuu rafee bulee achumatti nan rafa baqa jilgeenfadheen rafee achi ka'a. Kadhachuudhuma hin danda'u humnan ittiin kadhadhu hin qabuun ture. Isa dura jechuudha.
sagalee waaqayyoon nan dubbifadhate waan biraa yoon ilaale ta'ayyuu nan bula. Garuu sagalee waaqayyoo nan dubbisa yoon jedhe garuu sakandiidhuma dubbisuuf ka'etti hirribatu na fudhatee deema. Wal'aansoo diinaa akka inni ta'e hin barre, lola diinaa akka inni ta'e hin barre, baay'ee wal'aansoo naan qaba ture diinni. Ani garuu bakka dadhabinuma kootii kanatti hin fudhadhee seexanni jireenya hafuura keetii dadhabsiisuuf, jireenya hafuura keetii rukutuuf ka'e isarratti immoo si ajjeesuudhaaf waggaa dhufu kana akka ittiin baaneefitu bakka mallattoo godhe chaappaatti godhe waa'ee kee fixeera si ajjeesuudhaafi. Waaqayyo garuu gadan bu'aaf jedha. Waaqayyo garuu kaanserii kanaan hin duutu siin jedhaan jedhe. Haaleluyyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Hin duutu kaanserii kanaan siin jedha waaqayyoo. Gadin siif bu'a siin jedha. Waaqayyo jedhee natti dubbate. Waaqayyoon baay'een galateeffadhee waaqayyo edaana argeera. Baqqaan du'u wanta jedhu keessa koo, abdii keessa koo guute, amantiitu keessa koo guute. Sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Wangeela Yohaannis 10:10 irratti hattuun waan biraatiif utuu hin ta'in hatuuf qaluuf bal'eessuuf hatuudhaaf qaluudhaaf bal'eessuudhaaf hin dhufti. Ani garuu hoolonni koo jireenya qabaataniif irraafaas akka qabaataniif dhufeeraa jedha. Maal jedha sagalee waaqayyoo? Hattuunedha. Hattuun eenyu? Seexana, diiyaabiloos. Diina keenya jechuudha. Diinni keenya seexana biloota koo. Diinni keenya diiyaabiloosi. Kanaaf hattuun kun hedha. Hatuudhaaf, qaluuf, ajjeesuudhaaf, bal'eessuudhaaf hin dhufa. Ingiliffaa irratti maalidha? Ajjeesuudhaaf jedha. Saqqaluu jedhu ajjeesuudhaaf hin dhufa. An garuu jireenya akka qabaattaniif, jireenya irraafaa akka qabaattaniif hin dhufeedha. Bara baraan maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Hattuun kuni jireenya koo hatuudhaaf dhufe. Jireenya koo mana koorraa, jireenya koo ijoollee koorraa hatuudhaaf, ijoollee koo haadha malee hambisuudhaaf dhufe. Waaqayyoon garuu maalidha? Ani garuu jireenya akkasiin qabaattaniif hin dhufeedha. Haaleluyyaa. Waaqayyoo kakuun waaqayyo nuuf jireenya obboloota koo. Kakuu waaqayyo nuuf galee badiisa miti, du'a miti. Dhukkuba miti. Kakuun waaqayyo nuuf galee jireenya. Jireenya irraayyuu jireenya irraa hafaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Hattuun garuu inni jireenya keenyatti dhukkuba darbatu. Inni jireenya keenyatti dhukkuba fiduu waaqayyo miti. Inni jireenya keenya bal'eessuudhaaf, ittiin nu ajjeesuudhaaf wanta hamaa nutti darbatu isa hamaa sana, hattuu sana. Waaqayyo garuu dabarseetti nuun kennu. Hatuudhaaf dhufaadha, qaluudhaaf dhufa, ajjeesuudhaaf hin dhufe kaamana koo. Yesuus garuu dabarseetti nan kennine. Ijoollee koorraa na hatuuf, mana koo onsuuf, mana koo golgoleessuuf dhufe. Yesuus garuu gadi naaf bu'e akkuma dubbate. Akkuma sagalee isaatiin dubbate maal godhe Yesuus? Gaadansiif bu'a siin jedha. Hin duutu kaanserii kanaan siin jedha naan jedhe. Yesuus Kiristoos gadi bu'ee na oolche. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Hin dhufe waaqayyo deemaa. Lakkiin duutu yeroon keen geenye. Du'a yeroo maleetti dabarsee sin kennu. Harka diinaa isa jireenya kee hatuudhaaf, isa si ajjeesuudhaaf dhufetti dabarsee sin kennu naan jedhe waaqayyo. Waaqayyo gaariidha obboloota koo. Waaqayyo akkuma dubbii isaatii jira. Waaqayyo amanamaadha. Inni dabarsee nuun kennine maqaan isaa bara baraan haa galateeffamu. Ergaa dabarsee egaa isa booddee abdii godhadhe jireenyi koo abdii godhatee isa baay'ee na dhukkubus peeniin sunis xinnoo ishee gadi naa galee nan fixe torban sana isa booddee egaa namni itti mee yoo jiraate obboleessi abbaa manaa obboleettii kootti nan himee akkan waan kana keessa jiru jechuudha. Isa duwwaatu beeka ture.
isaaf obboleetti kottan himee jechuudha dhumarratti. Keessa erga waaqayyo kana natti dubbateetii humni koo naara'ee nan jajjabaadhee peenii qaba garuu akka isa duraanii sana badaa dhukkubbiin natti hin dhagaamu san badaa simtamiin koo xinnoo ishee fooyyeenaa qabaate. Kanaaf egaa torba fixeen ji'a sana fixeen gala dheetanii murtoon godhee waaqayyo akka kanatti faarfannaa 107 kee irratti maayidhaa 20 irratti dubbii isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaas isaan baaseedha. Waaqayyo yeroo dubbii sana naa ergee wanti hundumtuu xumurameera. Waaqayyo sagalee sana naaf ergee sagalee raajii sana naaf ergee waaqayyo waan hundumaa fixeeraa jechuudha. Fayyeera yeroo humni dubbii sana keessa jiru na fayyiseera. Kanaaf dubbii isaa ergee sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaas isaan baaseedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyo natti dubbatee kunoo kan guyyaa har'aa ga'ee waaqayyoon galateeffadhu. Waaqayyotu godhee abdiin nama yeellaasisuudha sagalee waaqayyoo. Dhugumaan abdiin nama yeellaasisu. Waaqayyo sagalee isaatiin nu fayyisa. Dubbii isaatiin nu fayyisa. Harki waaqayyo ammayyuu fayyisuudhaaf hin gabaabbanne. Harki waaqayyo oolchuudhaaf hin gabaabbanne. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa galateeffamu. Waaqayyo kun gaariidha obboloota koo. Gaarummaan waaqayyoo bara baraan hin jiraata. Egaa kutaa koo isa lammaffaa immoo ergan achi as deebi'ee biyya kanatti biyya nama keessa jiraadhu Ameerikaatti deebi'ee isa kaasuunan kutaa koo isa lammaffaa jalqabaa. Waaqayyoo jajjabina isaa isiniif ergu. Waaqayyo isin eebbisu. Viidiyoo isa lammaffaa akka argattanii fi viidiyoo kana sabskraayibii godhaa. Amma ayyaanni waaqayyoo na gargaaretti ergaa waaqayyo jireenya koo keessa kaa'anii baay'een beeka jedhee miti obboloota koo. Nama caalaa baay'ee sagalee waaqayyoo dubbatan jiru garuu wanta waaqayyo keessa koo kaa'ee nama tokko hin gargaarra isa jedhuunanii yuutuubii kana jalqabee waaqayyo immoo ijatti godhaa. Waaqayyo immoo ittiin hojjetaa. Galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbaaf ta'a. Haaleluyyaa.